Hi, video kanan gradient of curves and the rate of change kan jedhu laalla jechuudha. What means when we say gradient of the curves and what means when with the rate of change kan jedhu maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Okay, a tangent line to a curve is a line that touches the curve exactly at one point. And that point said to be the point of tangency. Tangent laayiniidha kan jennu laayinii tokkodha jechuudha. Laayiniin sunis karbii tokko bakka tokkotti kan qabu, bakka tokkotti kan tuqudha jechuudha. Bakka tokkotti kan tuquuni maal jennaan jechuudha? Tangent line jennee dubbanna jechuudha. Inni kan biraa gradient of gradient kan jennu or slopeidha jechuudha. Slopeidha yeroo jennu that is a number that describes steepness. Lakkoofsa steepness yookaan wanti tokko hammam akka ol jedhu nutti himudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf sarara kana qabnaa jennu. Sarara kuni amma ol jedhee jira. Isheen kun immoo ol jetteetti. Isheen kun immoo ol jetteetti. Isheen kun immoo ol jetteettidha. Amma isheen kun hunda jalaa caalaa ol jettee jirti. Isheen kun immoo gad jettu. Isheen kun immoo hunda jalaa caalaa gad jettudha. Amma ol jedhe yookaan amma gal jedheedha. Dhundhula jechuudha bakka karaa biraadhaan. Amma akka inni gad jedhe yookaan amma akka inni ol jedhe wanti nutti himu tokko maal jechuudha? Gradientidha yookaan slopeidha jechuudha. Okay. Steepness and direction of lineidha. Kan inni nutti himu directionii isin hammata jechuudha yookaan kallattii kamitti akka inni ol jedhes jechuudha. That akkas jedheedha moo that akkas jedheedha. Akkas jedheedha moo that akkas jedheedha kan jedhullee nutti hima jechuudha. Amma ol jedheedhaa fi kallattiitti laayiniin sun ol jedhee nutti agarsiisa jechuudha. Maaltu gradient yookaan sloping jechuudha. If slope is positive then the line is increasing. Okay. Bakka yoo sloping sun positive ta'e laayiniin sun increasing dha. Akkuma isiniin jedhe amma laayiniin sun positive dha yoo ta'e akkana ta'a jechuudha. Increase ta'a jechuudha. Gara kanatti jechuudha. Increase ta'a asii ol kana deema jechuudha. Yoo sloping sun negative ta'e immoo akkas gara deemna jechuudha. Akkas gara deemna jechuudha yeroo kana immoo. Okay. If slope is negative then the line is decreasing. If slope is zero. Yoo sloping keenya zero ta'e immoo laayiniin keenya maal ta'a? Dalguma jechuudha hunoo achitti bakka. Kanaaf iyyuu sloopinii ammam ol jedhee fi ammam gad jedhee inni kan biraan immoo maal jechuudha? Inni kan biraan immoo gara kamittidha. Gara kamitti kan jedhu sloopii dhaan ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf amma giraafii kanarratti yoo ilaalle jechuudha. Giraafii kanarratti karbii kana qabnaa jenna. Karbii kana jechuudha. Yoo amma karbii kana qabaannee karbii kanarratti laayiniin kuni laayiniin poointii kana jechuudha. Bakka tokko tuqee darbaa jiru poointii kanarratti jechuudha. Asiin laayiniin kana tuqee akkasittiin kana tuqee akkasittiin poointii tokkitti irratti karbii kana tuqee darbuuni maal jenna jechuudha? Taanjent laayinii jennaan jechuudha. Isa kanaani taanjent laayinii jennaan. Maaliif poointii tokkitti tuqee? Poointii inni irratti tuqee jiru kanaan immoo maal jennaan? Poointitti irratti laayiniin kun tuqee darbaa jiruun immoo point of tangency jenna jechuudha. Point of tangency jennee waamna jechuudha isee kana immoo. Okay. Inni kan biraa karbii kana laayiniin tokko immoo kun akkuma argaa jirtan asii kaasee amma kanatti jechuudha. That means kanaaf kana gidduu akkasittiin deema jechuudha. Karbii kana poointii lamaan tuqee deemaa jira jechuudha. Poointii tokko asitti tuqee deemaa jira. Inni kan biraa asitti tuqee deemaa jira jechuudha. Poointii lamaan yookaan poointii lamarratti kan tuqee darbuun immoo maal jenna jechuudha. Isa kanaan immoo seekant laayin jennaan jechuudha. Seekant laayin jennee waamna jechuudha. Isa kamiin isa poointii lamarratti tuqee darbu. Poointii lamarratti tuqa waan ta'eef seekant laayiniidha. Isa kanaan immoo taanjent laayiniidha jenna jechuudha salphaadhumatti. Amma slooppii isaanii akkamitti barbaadnaadha? Slooppii kan taanjent laayiniidhaa fi kan seekant laayinii fi slooppii yookaan ammam akka isaan wal jedhan jechuudha. Bakka ammam akka isaan wal jedhan ammam akka isaan gad jedhan slooppii yeroo jennu manni kuni slooppiin isaa bakka zeeroodha jechuudha. Gadi jedheera waan ta'eedhaaf inni kun immoo ol jedhaadha jechuudha. Inni kun immoo negatiifadha maaliif irrachaa deemaara waan ta'eef jechuudha. Ammam akka isaan ittiin wal jedhan ilaalla jechuudha. Okay. Slope of secant line equal to average rate of change. Yeroo darbe ilaalleera. Average rate of change ni that change y over change x. Innis maal jechuudha? Innis maal f of yoo intervaalii lama nuu kenname jechuudha. That means asii fb intervaalii qabna yoo ta'e jechuudha. Intervaalii kanarratti a, b intervaalii yoo kan nuu kennamu ta'e jechuudha. Intervaalii a, b kan jedhamu intervaalii kanarratti kan nuu kennamu slope asirratti barbaanna yoo ta'e jechuudha. Sloping keenya maal ta'a? F of b bakka faankishinii keenyaa sana yookaan faankishinii nuu kenname sana b kana yookaan intervaalii keenya keessaa lakkoofsa isa gara lammaffaarra jiru jechuudha. Isa lammaffaarra jiru kan giraafii keenya irratti fakkeenyaaf a-nas yoo ta'e b-nas yoo ta'e isa b kana jechuudha. Minus jenna jechuudha. Minus f of a. F of a immoo isa kana jechuudha. Giraafii keenya irratti isa gara kana jiru finne f of a goona jechuudha. Over b minus a jechuudha. Kun maaliidha? Rate of change jedha. Kanaaf slope of secant line pointii lamadha waan ta'eef rate of change wajjin wal qixaa
jechuudha. Inni kan biraan immoo slope of tangent line. Slope of tangent line at one point yeroo darbe ilaale. At one point waan ta'eef jechuudha. One pointiin immoo maal jechuudha? Pointii tokkotti irratti yookaan waan pointii irratti inni immoo slope of instantaneous rate of change jechuudha. That waan pointii irratti ilaale. Waan pointii irratti akkasittiin pointii tokko irratti slope barbaanna yoo ta'e maal jenneera jechuudha. Slope fakkeenyaaf at x pointii x qofa irratti yoo ta'e jechuudha. X qofa irratti yoo ta'e akkamittiin barbaanna inni irra f of x plus h minus f of x over h dha akkana ta'u ilaallee ture jechuudha. Kanaafiyyuu instantaneous rate of change dhaan tangent line barbaanna jechuudha. Slope isaa yookaan laayiniin sun amma akka ol jedhee inni kan biraa lammaffaan immoo secant line immoo average rate of change immoo secant line amma akka ol jedhe amma akka gad jedhe kan ittiin ilaallu dha jechuudha. Kanaafiyyuu slope of secant line average rate of change dha. Slope of tangent line immoo instantaneous rate of change dha jechuudha. Amma fakkeenyaaf slope kanaa barbaanna. Slope kanaa jechuudha -5 7 slope kanaa jechuudha. Slope kanaa yoo barbaanna ta'e slope isaa barbaanna jechuun bakka rate isaa average rate of change isaa barbaanna jechuudha. Okay, kanaaf uummanni kuni that slope kan keenyadha. Ela -5,7 and what and 0,0. Kanaaf iyyuu maal goone jechuudha isa xumuraa sana irraa irraanna. Change y2 minus y1 over x2 minus x1 dha jechuudha. That akkuma beekamu y2 keenya isee kanadha. That coordinate lamaffaarra isee jirtu karaa xumuraa sanadha. y1 keenya immoo isee kanadha jechuudha. Iseen kun immoo y1 keenyadha jechuudha. Okay, achi x2 keenya immoo isee kanadha. That x1 keenya immoo eenyu jechuudha isee kanadha jechuudha. Kanaaf iyyuu isee kana maal goona jechuudha. Y2 keenya eenyu inni 0 dha inni minus jenna. Minus 7 over x2 keenya immoo eenyudha inni irra x2 keenya immoo ammas inni 0 dha jechuudha. 0 minus into minus 5 dha jechuudha. Okay. Is equal to -7 over 5. Slope keenya kana ta'a jechuudha. Salphaadhumatti. Okay. Inni kan biraa find the slope of secant line on secant line dhaaf silama pointii lama irratti jennee. That means fakkeenyaaf a, b irrattidha. Kun intervaaliidha kun. Intervaaliidha jechuudha. A, b yoo jennu that 0,3 irratti barbaade. For the graph f of x equal to meeqadha jedha? X square plus 2x plus 3 yoo ta'e asirratti maal barbaanna jechuudha? That secant line dhaaf slope barbaanna. Secant line dhaaf barbaadu jechuun immoo average rate of change barbaadu jechuudha. Kanaafiyyuu average rate of change keenya maal ta'a? F of b minus f of a over maali ta'a jechuudha? b minus a ta'a jechuudha. Inni kun immoo walqixa maal ta'a? F of b jechuun bakka faankishinii keenyaa sana b galchina. Amma f of b kan jennu kan keenya lakkoofsa jennu f of 3 minus f of 0 over 0 kunis ifamash 3 minus 0 ta'a jechuudha. That f of 3 kan eessaa finne isee kana finne bakka f of 3 galchachaa irra 0 immoo isee kanadha jechuudha. That bifa kanaan jechuudha. Okay, f of 3 jechuun faankishinii keenya kana qabna. Faankishinii kana qabnu kana keessa meeqa galchina jechuudha? 3 galchina jechuudha. Therefore now maal goona jechuudha? Laal 3 square x square waan ta'eef bakka x kana 3 finnee galchina. Bakka kanas 3 finnee galchaa deemna jechuudha. Kanaafiyyuu 3 square plus 2 into 3 plus 3 jenna. Faankishinii keenya f of 3 keenyadha kun. Minus jenna. Minus f of 0. F of 0 keenya immoo bakka faankishinii keenya 0 galchina jechuudha. Kanaafiyyuu 0 square jenna jechuudha. 0 square plus 2 times 0 plus 3 jennee bakka faankishinii keenya galchina. Over maali ta'a jechuudha? Over 3 minus 0 jenna jechuudha. Okay. After that 3 square 9 ta'a. 3 square meeqadha? 9 plus 2 times 3 6 dha jechuudha. Plus 3 minus 0 square 2 times 0 0 square in 0 dha. 2 times 0 in 0 dha. Kanaafiyyuu minus 3 jenna jechuudha. Over maali ta'a jechuudha? Over 3 ta'a jechuudha. Okay. 9 plus 6 meeqadha jechuudha? 9 plus 6 in 15 or 15 jechuudha. Plus 3 18. 18 minus 3 over maali ta'a jechuudha? 3 ta'a jechuudha. Okay. This is equal with 18 minus 3 meeqadha? 15. Okay. Over 3 ta'a jechuudha. This equal with what? 5. Kanaafiyyuu sloping keenya secant line dhaa fi 5 dha jechuudha. Ammam secant line sun ol jedhee kan jiru bifa kanaan ilaalla jechuudha.
Okay, find slope of f of x equal to x square plus 1 at minus 1, at interval minus 1, 3 irratti maal isa barbaanna jechuudha. Slope barbaanna. Slope of second line dha kun. Slope of second line barbaanna jechuudha. Okay, slope of second line barbaaduudhaaf bakka average jenneerra. Bakka average isaa barbaanna jenneerra. Kanaafiyyuu isa kanaaf maal goona jechuudha. F of 3 minus maal jenna? F of minus 1 over maal ta'a jechuudha. 3 minus into minus 1 ta'a jechuudha. That minus kan dirqama as keessa galchuu qabna jechuudha. Okay, kanaaf booda f of 3 keenya meeqadha? F of 3 jechuun bakka function keenyaa kana 3 galchina jechuudha. That means 3 x square jedhamneere 3 square plus 1 jenna minus f of minus 1. F of minus 1 means minus 1 the whole square. Okay, plus maaliif jechuudha? 1 jechuudha. Over maal ta'a jechuudha? 3 minus into minus. 3 minus into minus means 3 plus dha. Minus kana minus yeroo baay'isnu jechuudha. Kanaaf 3 plus 1 jechuudha. Okay, kanaaf booda 3 square means what? 3 square means 9 plus 1 minus into minus 1 the whole square 1 dhuma taati. Bakka 1 plus 1 immoo 2 dha jechuudha. Okay. Over maal ta'a jechuudha? Over 4 taati jechuudha. Over 4 dha jechuudha. Okay. Kanaaf booda isee kana maal goona jechuudha? 9 plus 1 10 dha. 10 minus 2 over 4 equal with 8 over 4. Kun immoo walqixa meeqa jechuudha? Walqixa 2 ta'a jechuudha. Okay, amma immoo slope of tangent line barbaanna. Example, f of x keenya equal to jenneera f of x equal to root x dha jechuudha. Equal to root x yoo ta'e at x equal 4 tti jechuudha. X keenya 4 yeroo ta'u kana maal barbaanna jechuudha? Slope isaa. Slope yeroo kanatti barbaanna jechuun slope of tangent line dha. Point tokko irratti function kana tuqee yeroo inni itti darbudha jechuudha inni kun. Okay, inni kun immoo maal ta'a jechuudha? That maal jenneera? F of x plus h minus f of x over maal ta'a jenneera? Over h jechuudha. Kun formulaa keenya yeroo darbe derive gooneera waan ta'eef. Okay, isa kana f of x plus h keenya bakka kanaa maal galchina jechuudha? F of jennee x keenya eenyuun qabna? 4 dha jechuudha. Therefore 4 plus h jenna jechuudha. F of 4 plus h minus f of 4 ta'a jechuudha. Over maal ta'a jechuudha? H ta'a jechuudha. Okay, bakka f function keenya x maal galchina jechuudha amma? Root jennee function keenya root x jedhamti 4 plus h. Maaliif asitti 4 plus h galchina f of 4 plus h dha jechaa irraa waan ta'eef jechuudha. Minus f of 4. F of 4 yeroo jennu immoo rootii keenya keessatti maal galchina jechuudha? 4 galchina jechuudha. Bakka x yaadne waan ati jenne sanatti bakka x yaadne galchina jechuudha. That means yoo ati f of 3 jennes bakkuma sana galchaa deemna bifa kanaan deemna waan ta'eef jechuudha. Okay, kanaa booda over maaliiti jechuudha? Over h dha jechuudha. Okay, inni kun sulqita maal ta'a jechuudha? Root 4 plus h minus 4 in more root jala hisaabatu maal taati jechuudha? 2 taati jechuudha. Over okay dhiifama over maaliiti jechuudha? Over h ta'a jechuudha. Okay, kanaan booda isee kana as deemnu ishatti maal ta'a jechuudha? 4 plus h ni that amma h ni akka inni 0 tti siqu yookaan bakka h kana 0 buusna jechuudha. Garuu amma 0 bakka h buusuudhaaf undefined ta'a. Undefined ta'a gati ta'eef kana maal goona? Rationalize goona jechuudha. Okay, kana rationalize yeroo goonu that eenyuun baay'isna jechuudha kana isa kana jechuudha. Root jennee 4 plus h root 4 plus h asii kana minus 2 dha. Minus 2 taanaan asitti maal goona inni irra? Plus 2 goona inni irra jechuudha. Over maalii ta'a jechuudha? Bakka 4 plus h plus 2 jennaan jechuudha. Plus 2 dha jechuudha. Okay. Over plus 2 dha jechuudha. Isa kana erga akkas goonee booda gara kanatti gara deebinee jennu that maal goona jechuudha? Isa kana function kana minus dha waan ta'eef akka kaleessanitti agarsiisa jechuudha. That a minus b yeroo darbe isinitti agarsiisa. That times a plus b ni maal dhufa inni irra? That a square plus b square minus b square minus b square jechuudha. Kanaafiyyuu kana iseen kun jechuudha. Root 4 plus h kun kanaan baay'atti jechuudha. That minus inni kun immoo kana yeroo baay'ate square ta'a baqa. Kana booda maal ta'a jechuudha? 4 plus h ni that rootiin yeroo waliin baay'atu hin caba. Kanaafiyyuu 4 plus h ta'a jechuudha. Minus
maaliiti 2 times 2 minus 4 jechuudha. Over maalii ta'a jechuudha? H dha jechuudha. Okay. Times h times maalii jechuudha? 4 root 4 plus h plus 2 dha jechuudha. Okay. Isa kana kan akkas godhee ilaala. Asii isa kana jechuudha. Yeroo kanaan baay'isnee jennu kanaanii maal ta'a? Hin cabaa ruuttiin maal ta'a jechuudha? Root 4 plus h dha. Asii isee kana deebisnee amma eenyuun baay'isuu qabna? 2dhaan baay'isuu qabna jechuudha. 2dhaan yeroo baay'isnee jennu plus 2 times root 4 plus h dha. Achi minus 2 ittiin baay'isna. Minus 2 yeroo ittiin baay'isnu immoo 2 minus 2 times root 4 plus h dha jechuudha. Okay. Kanaafidha achi immoo minus 2 times minus plus 2 miti minus 4 dha jechuudha. Kanaafidha asitti jechuudha inni kuni plus 2 inni kun wal balleessa jechuudha. Kanaafiyyuu isee kana qofa keessaa fudhachuu kan dandeenyuuf jechuudha. Okay, asitti kanaafuu amma 4 dha. 4 qabna miti reeti. 4 dha maaliif asii positiividha asii negatiiva waan ta'eef 4 minus 4 0 dha. Maaltu nama jechuudha? H over maaliiti jechuudha? H over h isee kana qofa taftee jechuudha. Over h into what? Into root 4 plus h plus 2 ta'a jechuudha. Is equal with h keenya h dha yeroo baddeettu 1 over maalii ta'a jechuudha? Root 4 plus h plus 2 alarraa qabna jechuudha. Kanaa booda kun maal ta'a? Is equal with 1 over bakka h keenya maal goona? As h closer and closer to what? 0. Therefore bakka h keenya 0 buusna jechuudha. Now 4 plus 0 jenna jechuudha. Plus 2 jenna jechuudha. Is equal with 1 over 4 plus 0 that 4 dha. 4 immoo jala baatu maal taati jechuudha? 2 taati jechuudha. Plus 2 alarraa qabna. Is equal to 1 over 4 dha jechuudha. Okay, irraa nu gaa bye.